Pixlaabii kennaa haala kana eega seennee booda deemneetiin background irratti suuraa barbaadnu tokko ni galfanna. Achumaan saayizii sirreeffachuuf jechuudha. Saayizii haala kanaan ni sirreeffanna. Deemneetiin kalarii itti jijjiirra jechuudha. Kalarii kana fakkaatutti jijjiirreerra. Teekstii kana balleessineetiin amma teekstii barbaadnu galchina jechuudha. Teekstii san maal jennee samii raajenneetiin haala kanaan galchina. Maqaa mana dabbasaa sanii waan ta'eef as birattis barreeffama barreeffamni biraa maalinni mana dabbasaa dubartootaa akka jedhu kana isa kanas haala kanaan ni galfanna. Haala kanaan galfanneerra deemneetiin ammoo laayinii isaa sirreessina. Haala kanaan galchineerra amma Amaariffaan illee galchuu qabna waan ta'eef Amaariffaan illee asitti ni galchina. Amaariffaan illee haala kanaan galchineerra. Achiin booda eegee galchinee booda ammoo maaltu nu hafa lakkoofsa bilbilaallee asuma galchuu qabna waan ta'eef asumatti lakkoofsa bilbilaallee haala amma argitan kanaan galchina jechuudha. Ammas isuma kana koppii goone kontaakt jennee barreessina. Kontaakt haala kanaan barreessineerra. Amma bakka barreeffamoota barreessuu galchuu qabnu geessineerra jechuudha. Maaltu nu hafa xiqqoo sarviisiin nu hafti. Sarviisii isaan kennan keessaa sarviisoota isaanii ni galchina. Sarviisii isaan kennan keessaa kunniin sarviisii isaan kennan jechuudha. Kanaafuu kanniinis wanta akka xiyyaa tokko irra goona yoo barbaanne yookaan haala kanaan haala kanaan irratti galchina jechuudha. As biratti xiqqoo koppii bakka biraatti koppii godhee waan fideef na fakkaata. Haala kanaan galchineerra sarviisii isaan kennan jechuudha. Kanas onlaayinii isaa maal goona onlaayin kan jedhu isaan bira deemneetiin kan irratti goona. Onlaayinii godheera haala kanaan. Amma maal filanna foont istaayilii filanna jechuudha. Kan irratti foont istaayilii filanna jechuudha. Kanaafuu Samiiraa kan jedhu san tuqneetiin foontii keessa ni seenna. Foont istaayilii ani ittiin fayyadamu keessa foontii tokko jira. Isa san irra galcha jechuudha. Achi foontii kanas pirimeemii yoo fayyadamtanii pirimeemii irratti haala salphaa ta'een ni argitu foontii san. Achi foontii ani ittiin fayyadamu foontii san waan beekuuf achi foontii kana barbaada. Foontii kanas haala kanaan galcheera jechuudha. Samiiraa jedha. Achi booda kalarii isaas kalarii haala kanaan irratti galcheera. Deebi'ee akkana jalaan sochooni Samiiraa kan jedhu san barbaade ni qollafadha ni cufadha jechuudha. Achiin deemee kanas halluu kana dammoo baakgiraawundii isaa ni gurraachessina. Halluu kanaan eega goonee booda dammoo deebineetiin foontii isaaf ta'uu barbaanna jechuudha. Kanallee gooneetiin xiqqoo yoo akkanattis qoqqoonne homaa miti garuu foontiin kun hin ta'uufi. Kanaafuu foontii biraa filannaaf jechuudha. Kun hin ta'a. Kana haala kanaan galchineerra jechuudha. Amma maal goona Amaariffaa sanis foontii isaaf ta'u filanna jechuudha. Foontii Amaariffaa kana keessaa foontii bareedaa jedhee yaadu
kana miti kuni kana kanarratti xiqqoo istaayilii ni dabalaa fi bold akka ta'u haala kanaan galcheera. Isa kanas kalarii isaa kanatti jijjiiree jechuudha. Kanarratti natti toleera waan ta'eef kanarratti jijjiiradheera. Deebiitiin akkana jalaan socho'uun hin cufadha. Amma kan hin sirreessine kamiin lakkoofsa bilbilaa fi kontaakt jedhu kana isa kana dammoo maal godhaa kontaaktii kiyya istaayilii foont istaayilii wanta akka mammaramaa kana irratti godhadha jechuudha. Kana ganaa suuraalee waan hin galchuuf amma dammoo sarviisii isaanii kanas sarviisii isaan kennan kanas yoo akkanatti illee kaayoomaa miti bakka akkanatti adhisnutiin sarviis ka jettu dammoo adabalu barreeffama. Kunooti sarviisii jedhu kana haala kanaan galcheera. Eega galchee booda foont istaayilii kana fayyadameera. Foont istaayilii kana fayyadamee halluu isaa dammoo kanatti jijjiireera. Bakka haala kanaan galcheera jechuudha. Kanaafuu maal godha deemeetiin amma hin cufadha. Achiin booda maaltu na hafe suuraa galchuudha. Suuraa baakgiraawundi isaa riimuuf godhe. Suuraa baakgiraawundi isaa riimuuf godhe haala kanaan ni galcha. Haala kanaan ni galcha jechuudha. Okay. Haala kanaan galcheera jechuudha. Egaa galchee booda maal godha shaadoo bira deemeetiin shaadoo adii duubarraan haala kanaan ni galchaa fi achiin egaa kanatti galchee booda amma dammoo maaltu na hafa meekaappiiwwan garaagaraa waan kennaniif illee tajaajila sanis asitti kaa'uun na barbaachisa jechuudha. Amma as biratti dammoo sheeppii kireet godheetiin sheeppii sanis jalarraan akkanatti egaa galchee booda maal godha as biratti opacity ka jedhu kana opacity isaa haga duwwaa akkanatti 0 eega godhee booda deemeetiin shaadoo biratti shaadoo ibsa halluu jalqaba aad goone san eega galchinee booda akkanatti dammoo bilarii isaa ni dabala jechuudha. Okay. Isa kana yoo barbaade akkanatti dheeressuu waan danda'uuf haala kanaan dheeressee ni galcha. Eega galchee booda maal godha amma kontaaktii kennaa fi lakkoofsa kenna gara gubbaa eega fidadhee booda qulfii sanbaneetiin bakka jijjiiraa fi jechuudha. Haala kanaan lakkoofsa bilbilaa sanii haala kanaan galcheera. Amma dammoo maal inni wanti aan godhu as biratti tajaajiloota isaanii sanis ammoo teebilee keessa kaa'a. Teebilii wayii sheeppii kireet godheetiin sheeppii keessaan akkanatti adjust gochuudhaan akkanatti adjust eega godhee booda deebiitiin ammoo xiqqoo akkanatti bal'iseetiin maal godha raadiyeesiisaa haala kanaan ana godha sirreessaa. Achiin booda opacity isaa xiqqoo ni hir'isaa. Achiin booda kalarii akkamii kennaa fi deebiitiin kalarii kana kennaa fi deebiitiin sarviisiisan ol baasaa jechuudha. Sarviisiisan haala kanaan ol baaseetiin okay. Haala kanaan ol baasaa akkanatti eega kaa'ee booda ni cufadha. Achiin booda barreeffamatti sarviis jettu sanis ol baaseetiin maal godha halluu biraa kennaafi jechuudha. Halluu giraadiyaantii keessatti halluu fayyadamni san kennaaf yookaan ammoo halluu oranjii barbaadeetiin halluu oranjii yookaan kanallee kennineeffamaa miti keelloo kana haala kanaan kennaafi jechuudha. Egaa kanatti kenneefi cufadhee booda ammoo taan xiqqoo haala kanaan adjust godha jechuudha. Akka bareedinaaf waan ta'eef haala kanaan sirreesseera ni cufadha. Akkana jalaan sochooniif jechuudha. Achiin booda maal godha deebi'eetiin ammoo as biratti wantoota akka tajaajiloota isaan kennan keessaa meekaappii kanneen kaa'a jechuudha. Sanniin keessaa maal godha yoo barbaade sheeppii keessa seeneetiin sheeppii san geengootti jijjiiradha. Egaa akkanatti jijjiiradhee booda as duubaan suuraa san duubaan kaa'a. Egaa kaa'ee booda maal godha okay. Eega kaa'ee booda
akkasumatti kaayetiin halluu akkamii qabsiisa? Halluu gurraacha kana qabsiisa. Achiin booda jala jira waan ta'eef ni cufadha. Achiin booda ammas kooppii godha. Halluu maalii fida? Halluu akkanaallee fiduu ni danda'a yookaan yoo barbaade adii irratti bareedinaaf waan ta'eef xiqqoo saayizii isaa ni xiqqeessa. Achiin booda haala kanaan maal godha? Gara duubaatitti galcheetiin deebiin cufadha. Eega cufadhee booda kan akkanatti jijjiiraa jechuudha. Amma egaa akkana godhee booda namoo maal galchuudhaas biratti meekaappoota garaagaraa bifa suuraadhaan galchuudha waan ta'eef as biratti maal godha? Deebi'eetiin suuraa barbaadu tokko fida jechuudha. Haala kanaan isa kanniin eessatti galchaa? As biratti galchaa jechuudha. Yoo barbaade akkanatti zoorsiseetiin as biratti galchuu barbaada waan ta'eef maal godha? Okay, as biratti akkana galchuu barbaada. Kanaafuu maal godha? Suuraa kana ol baasaa, kanas ol baasaa, achiin booda kontaaktii kiyyas ol baasaa, lakkoofsa bilbilaa kiyyas ol baasaa jechuudha. Achiin booda maal ta'e? Gara jalaatitti galeera jechuudha. Kun ammalee sheeppii biraa kireet godha. Sheeppii kan barbaadan ta'uu danda'a. Ani amma geengoma kireet godha. Deebi'eetiin asuma biratti geengoo kana keessatti ammoo deebi'eetiin amma istrookii gurraacha kana haala kanaan ni galcha. Istrookii haala kanaan eega galchee booda istrookii san keessatti ammoo teksticharii tuqeetiin suuraawwan qopheessee jalqaba sanniin haala kanaan ni galcha jechuudha. Istrookiin kun halluu adiitiin osoo goonee bareedaadha waan ta'eef halluu adiitiin haala kanaan galcheera. Achi deebi'eetiin ammas teksticharii keessanii seenaa. Teksticharii keessan ammas suuraa kanneen haa galchinu. Kanneen galcheera jechuudha. Kanneen hagana yoo galchines gahaadha. Osoo sadii goonee garuu bareedaadha. Okay, takka daballume. Takka daballu ammas teksticharii keessan seenaa. Teksticharii keessan mallattoo gaalaarii tuqneetiin haala kanaan qaqqeenshaa kanas daballa jechuudha. Bakka haganatti akkanatti hojjenneerra jechuudha. Kanaafuu wanta bareedaa hojjennee haala salphaa kanaan akkanatti hojjechuu ni dandeettanii jechuudha. Barreeffamni xiqqoo wanta sirraa'u qaba waan ta'eef barreeffamoota kaniin ni sirreessina. Maalirraa? Bakka maqaa saniin jechuudha. Isa kanniin xiqqoo barreeffama kanas booldi goona. Akkanatti booldi goona. Achi isa kana mee gara afuu afinuutiin asitti sirreessineerra. Amma kanas mana miidhaginaa ka jedhu kanas haala kanaan booldi akka ta'u jechuudha. Isa kanas ni cufannaa. Deebineetiin kaamaarifaa kanas mee halluu adiin osoo goonee maal fakkaata kan jedhus gooneetiin istrookii irratti goonee haalaallu ariif. Bakka kunis hin ta'u waan ta'eef istrookii xiqqoo irratti goonee haala kanaan nuuf ta'eera. Waan bareedaa hojjenneera jechuudha. Kana irrattis bareechisuuf wantoota garaagaraa fayyadamuu ni dandeessan. Amma fakkeenyaaf sheeppii kana keessa seenitiin sheeppii kana opaasitii isaa akkanatti hir'isuudhaan istrookii wayii akkanatti kireet nu godha. Egaa akkana godhee booda deemeetiin opaasitii jettu sana opaasitii isaa duwwaa godha. Deemeetiin shaadoo keessa seenee ደግሞ shaadoo gabaabduu wayii uumuudhaan as biratti waan akkanaa galchuu ni danda'a bareedina isaatiif. Waan akkanaa galchuu ni danda'a yoo barbaade yookaan asittis galchuu ni danda'a akkanatti jechuudha. Shaadoo isaa akka kolbatti shaadoo ta'us godheetiin haala kanaan galchuu ni danda'ama. Halluu isaa ደግሞ deemtanii keessa jijjiirtan shaadoo ka jedhu kana keessatti haala kanaan adjust gochuu ni dandeettanii jechuudha. Haala kanaan galchuu ni dandeettanii. Barnoonni guyyaa hadhaa kana fakkaata. Viidiyoo kana irratti wal argina. Galatooma.